kallattumaan gara dubbii waaqayyoottan darbaa. Egaa namoonni waaqayyo isin gargaaree waan baay'ee harkaa baatanii dhuftan gammada. Dhuguman isinitti himaa namoonni baay'een qabamanii jiru. Akka gara mana waaqayyoon dhufne lapheen isaanii qabameera. Yaadi isaanii qabameera. Harki miilli isaanii qabameera. Maal akka isaan qabe immoo dagataniiru jechuudha. Kanaaf harkaa baatanii warri dhuftan gooftaa sinaa eebbisu. Kallattumaan macaafaa moototaa isa duraa boqonnaa 3 nan dubbisaa. Solomoon mootichi intala mootii Gibxii fuudhuudhaaf walitti michoomuu isaanii mul'isuudhaaf kakaadhaan waliif hin galan. Solomoon intala mootii Gibxii fuudhee amma mana mootummaa isaa mana qulqullummaa dallaa Yerusaalem naannessee ijaaree fixutti mandara Daawititti ishee hin galfate. Yeroo sanaa sababii manni qulqullummaa ulfina maqaa waaqayyoof hin ijaaramin jiruuf sabni iddoowwan ol ka'oo irratti aarsaa dhiyeessanii in sagadu turanii. Solomoon iddoowwan ol ka'oo garaa garaa irratti aarsaa dhiyeessuu fi ixaana aarsuu irraa kan hafe karaa kan biraa akka seerrata abbaa isaa Daawititti deddeebi'uudhaan waaqayyoon jaallachuu isaa argisiiseera jedheetu lakkoofsa 4 irratti akkas jedha. Mandarri Geebi'oon iddoo baay'ee ol ka'aa waan ta'eef Solomoon mootichi aarsaa dhiyeessuudhaaf dhaqee iddoo aarsaa sana irratti qalma gubamuu 1,000 hin dhiyeesse. Waaqayyo achitti halkan abjuudhaan Solomoon mootichatti mul'ate. Waanuma akkan siif kennuuf barbaaddu ana kadhadhu jedheen. Solomoon deebisee abbaan koo Daawit fuula kee dura amanamummaadhaa fi qajeelummaadhaan gara tolinaan waan deddeebi'eef garbichi kee kanatti gaarummaa guddaa agarsiisteetta. Gaarummaa guddaa kanas isaaf eegdee ilma iddoo isaa bu'ee bara kana teessoo isaa irra taa'u hin kenniteef. Yaa Waaqayyo gooftaa koo jedhe ani garbichi kee iddoo abbaa koo Daawit mootii akkan ta'u gooteetta. Ani garuu ijoolleedha. Attamitti akkan bulchus hin beeku. Ani garbichi kee saba kee warra ati fo'attee dhuunfaa kee godhatte saba baay'ee guddaa isa baay'ina isaa irraa kan ka'e lakkaa'amuu hin dandeenye gidduun jira. Kanaafis saba keetiif firdii qajeelaa kennuudhaaf hamaa fi gaarii gargar baasee akkan beekuuf yaada hubataa hana garbicha keetiif kenni. Kana achi saba kee saba guddaa kana eenyutu bulchuu danda'a ree jedhe jedha. Itti fufnee ilaallaa akkas sagalee jedhu irratti baranna. Hubannaa qabaadhu yookiin immoo hubataa ta'i yookiin immoo hubadhu akkuma isin galeetti qabadhaa hubadhu yookiin hubannaa qabaadhu. Waa'ee hubannaa laalla. Solomoon kutaa kana keessatti macaafa moototaa isa duraa kana keessatti Solomoon yeroo inni itti aarsaa guddaa waaqayyoof dhiyeesse kutaa kana keessatti aarsaan inni dhiyeesse kun waaqayyotti gammade. Solomoon ilma Daawit seenaa Daawit baay'een keenya beekna. Daawit amanamummaadhaa fi qajeelummaadhaan saba waaqayyoo geggeessaa tajaajilaa turedha. Amanamaadha jechuudha. Nama akka yaada garaa waaqayyootti tajaajilee darbedha Daawit. Kanaaf egaa waaqayyo nama bakka isaa bu'u Solomooniin bakka Daawit buuse. Kanaaf Solomoon kun mucaa waan ta'eef waaqayyoo fuulduratti maal kadhachuun akka sarra jiru mucaa isaa galee jirudha. Waaqayyo abjuu keessa gara Solomoon dhufee jedha. Gaafa aarsaa isaatti gammadu maal akkan sii godhu barbaadda na kadhadhu jedhe. Waaqayyo gaaffii akka kanaa otoo nu gaafate maal jenna? Solomooniin maal akkan sii godhu barbaadda waan fedha kee na kadhadhu siifan kennaa jedhe. Ani ijoolleedha. Kanaaf akkattan bulchuun beeku akkattan geggeessuun beeku bakka abbaa koo Daawitiin kan na buuse si'i. Abbaan koo immoo Daawit seenaa gaarii si biraa qaba. Amanamummaadhaa fi qajeelummaadhaan qulqullummaadhaan si tajaajilaa ture. Anis immoo saba guddaa kana gidduun jira jedhe. Saba guddaa kana kanan marra'u geggeessuu danda'u yoo hubannaa qabaadheera jedhe. Jaarsoliin biyya isaa keessara warri ogummaan isa caalan jiru barnootaan kan isa caalan jiru. Kanaaf Solomoon saba guddaa kana eenyu geggeessa? Ogummaa naa kenni yaada hubataa naa kenne. Bara kana keessa waa'een hubannaa kadhatamaa jira. Hubannaa qabaa sabni keenya. Inni tajaajilu hubannaa qabaa.
inni mana waaqayyoo dhufu hubannaa qaba. Waa'ee hubannaa maal hubanna? Hubannaa jechuun maal jechuudha? Waan lamaan tokko isinitti hima. Saafurri Waaqaa na barsiise. Si waan 10-15 jechuu dandeessu. Hubannaa jechuun akkuma Salamoon jedhee hamaa fi gaarii gargar baasee akka hubadhu fedhe. Yaada hubataa naa kenne. Hubannaa jechuun waan gaarii fi hamaa adda baafatanii beekuudha. Hamaan maaliin? Gaariin maaliin? Hubannaa keessatti argama jechuudha kun. Hubannaa jechuun wanta gaarii fi hamaa ta'e adda baasanii beekanii isa gaarii sana caalchifachuudha. Kanaaf saba kee kanaaf firdii qajeelaa kennuudhaaf hamaaf gaarii adda baasee akkam beekuuf yaada hubataa naa kennii jedhee yeroo inni kadhatu argina. Hubannaa qabnaa. Nuu galee waaqessaa jirra. Nuu galee tajaajilaa jirra. Nuu galee mana waaqayyoo dhufaa irra. Namni keenya amma hubate. Maal hubachuu qaba kiristaanan jedhu tan dhufa booda. Hubannaa jechuun waan hamaa ta'uusaa beekanii irraa goruudha. Iyoob 28 hubannaan waan hamaa irraa goruudha jedha. Namni gaafa hubataadha jedhamu. Hubate kan jedhamu yoo hamaa hojjete miti. Yoo hamaa ta'uusaa beekee irraa goreedha. Dhaloonni keenya waan galeef itti fakkaata garuu baay'een hin galleef. Waan baay'ee beennu nutti fakkaata garuu hin beennu. Bara kana maaltu nutti irratti yottan buddeena miti ijoo. Nyaata miti, dhugaatii miti, uffannaa miti. Waaqayyoof galatu amma charchiinoo baay'eedha. Lafa kamiyyuu dhaqnee waaqeffachuu dandeenya. Raajiinis baay'ee nama hedduu mana keessatti waammannee nuu kadhachuu danda'u. Kan nu tajaajilu birrii qabaannaan iddoo barbaanneef innee nu tajaajiluu hin danda'u. Garuu maaliif akka tajaajilamnu nuu galeera? Warri tajaajillus warri tajaajilamnus. Keessumaa ijoollee waaqayyoo warri mana waaqayyoo keessa jirru hubannaan qabnu taanaan barri kun nuuf bara ulfaataadha. Kanaaf sagalee waaqayyoo waan baay'ee nu gorsa. Mee macaafa fakkeenyaa boqonnaa 2 tasfaa'ee dafii nuu baase. Boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasitii nuu dubbisi. Egaa kiristaanni hubataa ta'uu qaba. Hubannaan waan hamaa irraa goruudhaan isiniin jedha. Miilli waan hamaa irraa hin gorre ammayyuu wallaalummaa keessa jira. Namni garaa isaatti hamaa yaadaa jiru ammayyuu wallaalummaa keessa jira. Hin galleef. Dhaloonni utuu chachii dhaabatanii, utuu lallabanii, utuu faarfatanii, lafa waaqayyoon barbaanne dhaabatanii hin galleef, hin hubanne. Kiristoos eenyu akka ta'e hin hubanne. Hin lallaban waa'ee isaa malee. Waa'ee isaa hin faarsan malee hin galleef nama baay'eedha. Mee nama si cinaatti naa garagalaati hubataa ta'ii jedhaane. Itti fuume. Yaa ilma koo. Dubbii koo yoo fudhatte. Abboommii koo yaada kee keessa yoo kaawwatte. Gurra kee immoo gara ogummaatti qabde. Yaada kee immoo gara hubannaatti yoo deebifte. Yoo beekumsa gadi fagootti iyyitee jedha. Hubannaa argachuudhaafis guddistee yoo iyyite. Ilaala. Akka nama meetii barbaadutti. Akka nama qabeenya dhofamee jiru qoratuutti. Ishii yoo barbaadde laga hubannaadha jechuudha. Amma yeroo sana waaqayyoon sodaachuu bartaa jedha. Waan ishii ittiin beektu sin argatta itti fufi. Ogummaa waaqatu kenna. Beekumsiif hubannaan dubbii afaan isaa keessa ba'uun ni argama. Eebbifame. Fira koo namni yoo hubataa ta'e waaqayyoon sodaachuutti deebi'a. Namni maaliif dogoggora yoo ta'u waan hubannaa hin qabneef. Namni maaliif wal himata maaliif wal kassasa yoo ta'u waan hubannaa hin qabneef. Akka hubannuuf waaqayyo hafuura isaa nurratti haa dhangalaasu. Macaafa akka hubataniif waaqayyo hafuura isaa kenneef jedhamiti mirga keessa ol kaafadha. Dhuguma isinitti bara kana
war anas anakka kottis kan irrate hubannaadha. Harka kee ol kaafadhu. Waaqayyo saba kee hafuura hubannaa laadhuat. Hubannaa qabna. Kiristaanni hubataa ta'uu qaba. Fira koona dhaggeeffadhaa. Kiristaanni hubataan taane badeetu balleessa. Nama si cinaatti naa garagala hin hubattu taanan baddee balleessita jedhaane. Shoror keessaa taataa jechuudha waan biraa miti. Siin galle taanaan hamma ijaarturra amma balleessitu caala. Waa'een kadhataa, waa'een wangeelaa, waa'een qulqullummaa, waa'een fayyinaa nuu galee jira. Iyesuus waa'ee isaa nuu galee jira. Kanaaf sabni hubannaa hin qabne hin galagala jedha macaaf. Sabni birrii hin qabne hin jedhu. Sabni aangoo hin qabne hin jedhu. Saba hubannaa hin qabne hin garagala. Tajaajilaan hubannaa hin qabne hin garagala. Faarfataan hubannaa hin qabne hin garagala. Sabni Waaqayyoo mana Waaqaa keessa too jiru maaltu balleesse? Hubannaa dhabuudha. Seexanni mana isaa keessa attaalaayidha, gowwoomsituudha. Warra hubannaa hin qabne hidheetti taphachuudha. Nuu galeeraa laata? Kiristaanni waa'ee maalii hubachuu qaba? Barreessaa warri ajandaa qabda. Waa'ee maalii hubachuu qabna? Tokko waa'ee Waaqayyoo. Waaqayyoo waa'ee isaa nuu galeeraa. Waaqayyo eessa jiraata Waaqayyo? Maal hojjeta Waaqayyo? Yohaannis boqonnaa 4:24 irratti Waaqayyo hafuura warri isaaf hojjetanii dhugaaf hafuuranii isaaf hojjetu jedha. Isaaf sagadu. Waa'ee Waaqayyoo nuu galeeraa baay'ee keenyaaf. Waaqayyo jireenyaan beekuu fi maqaan beekuun gargari. Sirna dhaggeeffadhaa dara. Waaqayyo seenaan beekuu fi qaamaan beekuun gargari. Dhaloonni baay'een seenaadhaan beeku Waaqayyo dhuunfaadhaan hin beekani. Jireenya keenya irratti beekuu danda'uu qabna Waaqayyo. Maal hojjete Waaqayyo mana koo irratti? Anaan maal godhe Waaqayyo? Eessa jira Waaqayyo? Heewudha Waaqayyo iyyuu. Waan inni waaqessu kun isa kami? Nuu galeeraa. Kiristaanni isa jalqabaa waa'ee uumaa isaa beekuu qaba. Waa'ee Waaqayyoo isaa beekuu qaba. Waaqayyo dandeettii akkamii qaba? Waaqayyo sodaatamaadha gaafa jedhamu akkamitti sodaatame? Waaqayyo ittiin qoofamuu jedhame akkamitti? Waaqayyo waaqa jaalalaatis, Waaqayyo waaqa dheekkamuudhas. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waa'ee Waaqayyoo nuu galuu qaba warri mana Waaqaa keessa jiru. Waa'ee Waaqayyoo nuu hin galle taanaan baay'ee ulfaataadha. Harruma sinii dhaama. Hunduu dhufee ani waaqa sii ta'a jechuu barbaada bara kana. Gamaa gamanni sun hundumtu waaquma waaqessineen waaqa sagam. Waa'ee Waaqayyoo nuu galuu qaba, hubachuu qabna. Keessumaa waa'ee Iyesuus yoo beekne Iyesuus maal laa godhe? Iyesuus naa du'e. Maaliif naa du'e? Sababii cubbuu koof naa du'e. Ani maal goonaan utuumaan godhin? Akkasuma na jaallate. Maalirraa na fayyisuu dhufe? Cubbuurraa na fayyisuu dhufe. Maal naa kennuudhaa dhufe? Jireenya bara baraa naa kennuudhaa dhufe. Waa'ee waaqa waaqessinuu nuun galle taanaan dhugumaan isinitti himaa nuyi gaannamiif qophaa'aa jirra. Waaqayyoon beeknee waaqa waaqessuu qabna. Sabni Waaqayyoon hin beekne Waaqayyoof ulfina hin kennu. Sabni Waaqayyoon hin beekne waaqa sodaatu, waaqa hin kabaju. Har'a namoonni baay'een Waaqayyoon dagataniiru, wallaalaniiru. Hubannaa dhabuun akka nuyi Waaqayyoon dagannuuf wallaallu nu godheera. Kanaaf hubataa gaafa taanu Waaqayyoon barra. Gaafa Waaqayyoon barru ulfina isaa sodaanna. Harka isaa sodaanna. Waaqayyo hin ajjeesas hin jiraachisas. Nama si cinaatti naa garagala. Waaqayyo hin ajjeesas hin jiraachisas jedhaane. Ameen. Yee Waaqayyo waaqa akkanaati. Waaqatti qoofamu miti. Waaqa iji isaa jaamaa miti kan nuyi waaqessaaru hin arga. Isa hamaas isa gaariis hin arga jedha.
namni sajala dhokatee ba'uu hin danda'u. Waaqayyo hafuura afaansaa keessaa ba'uun dachee kana dhabamsiisuu waaqa danda'udha. Waa'ee waaqa waaqessinuu kun nuu galeeraa laata? Kanaaf kiristaanni waa'ee waaqayyoo beekuu qaba. Ammoo gaafa maqaa waaqayyoo dhaamu namni dhimma hin qabu. Gaafa namni maqaa waaqayyoo wala daru adaraa waaqaa gaafa namni waliin jiru maqaa waaqaa qoosaa ta'eera. Maqaa waaqayyoon kan nagadan, kan daldalan, kan nama ajjeesan, kan nama kennan baay'ee. Waaqayyo maqaa koo akkasumaan iddoon taanetti hin dhayineen. Warra maqaa koo iddoon taanetti akkasumatti dhaan utuu na dabin hin dhiisodha. Utuu na dabin. Kun dubbii caafata qullaati dubbii darajee miti. Kanaaf waa'ee waaqa keenyaa nuu galeeraa laata? Inni waaqessinu kun beeknaa? Waaqayyo isa hojjechaa jirru kana beeknaa? Eewudha inni jedhan duukaa deemu bartoon gaafa ni qilleessa bishaan irraa ifate gab jedhu innaan eenyunni bishaaniif qilleessi kun abboomamuuf jedhan hin deemu malee hin galleef waa'eessa hin faarfatu malee hin galleef hin jajatu malee hin galleef nuu galeeraa laata waan ni waaqessinu kun. Kanaaf hubannaatu nutti hir'ate bara kana. Innaadhaan amma guddaatti hubannaatu hir'ate. Kanaaf waaqayyo hubannaa nuuf haa kennu. Mee yaa waaqayyo jedhame hubannaa naa kennedha. Hubannee isa waaqessuu qabna firoota koo. Hin hubannu taanaan bannee balleessinaa siniin jedheera. Namni hubannaa hin qabne hojii isaa badii duwwaadha. Ofis hin balleessa namas hin balleessa. Akka balleessas hin beeku. Dhaloonni baay'een beekaa balleessa. Nama beekaa balleessu hin beeku jechuun namatti ulfaata. Utuu hubannaa qabaateera ta'e, utuu ogummaa qabaateera ta'e hin balleessu iyyuu ture. Kanaaf kiristaanni isa jalqabaa waa'ee waaqayyoo isaa hubachuu qaba. Lammaffaan waa'ee mataa isaa hubachuu qaba. Ani eenyu? Nama tokko tokko waaqa of godhu. Akka waan nama caalanii of godhu. Salamoon ani ijoolleedha. Ani ijoolleedha. Ilaala ijoollee beekeen geggeessu beekeen bulchu ijoollee waan baay'ee balleessuu dandeessi. Bilchina waan hin qabneef waan biraa miti hubannaa waan hin qabneef hafuuratti ijoollee taana waan baay'ee balleessina. Kanaaf ani eenyu waa'ee mataa keenyaa of hubachuu qabna. Eessan jira? Lafa waaqayyo na kaa'ee jira. Of hubataa jirra. Jireenya koo keessa cubbuun jira moo cubbuun gadi ba'ee jira? Amma tu gooftaan ka'ee dhufe ani fuula waaqayyo duratti sirriidhaa jireenyi koo. Of hubatteetta. Namni baay'een bara kana waa'ee namaa beeka malee waa'ee isaan beeku. Ani eenyu ofiin hin jedhu. Intinaa beeka garuu. Waa'een intilaa faayilli intinaa harka isaanii jira kan isaanii garuu hin beekan. Namni bara kana waa'ee namaa beeka waa'ee isaa wallaaleera. Waa'ee biyyaa beeka, waa'ee waldaa beeka, waa'ee raajotaa beeka, waa'ee faarfataa beeka, waa'ee qiddisinnaa baay'een lallaba. Garuu kan isaa dagateera. Nuyi of hubachuu qabna. Eessa dhaquufan jira? Silaanan du'a gaafan du'e eessan dhaqa? Waggaa baay'een jiraadhu lafa kanarra. Oo baay'ee 70-80 nama waan ni gargaaree 100 gala. Ishiidhaa asittuu du'aa jira argaa jirtu. Beekumsa akka du'a nama oolchine beekna. Qabeenyi du'a akka nama oolchine beekna. Mana gaarii ijaarrachuun du'a akka nama oolchine nu hundumtuu beekna. Hubannaan garuu du'a si oolchiti. Dhageessanii? Hubannaan ati wangeela irraa argattu mana waaqayyootti argattu du'a bara baraa si oolchiti. Du'a umurii malee si oolchiti. Namni baay'een lafa hin taanet umurii hin taanet kan du'aa jiruuf du'ee immoo gara si oolitti godaanaa kan jiruuf waan hubannaan itti hir'ateef waldaa keessatti namni maaliif du'a? Hafuuraan maaliif du'a? Diinagdeedhaan maaliif du'a? Hubannaan waan itti hir'ateef bakka waan biraa miti. Namoonni keenya utuutti lallabamu, utuutti raajamu, utuutti faarfatamu du'aa jiru. Hubannaan nutti hir'ate. Maaliif akka nuu lallabamu iyyuu daganneerra? Maaliif akka faarfannu daganneerra?
maaliif akka waldaa deemnu daganneerra. Waaqayyo gara hubannaa dhugaatti nu haa deebisu har'a. Mee yaa Waaqayyo jedhame hubannaan barbaada jedhaa. Gara hubannaa dhugaatti na deebisee jedhame. Sooressa na godhi hin jenne Solomoon. Abbaa qabeenyaa na godhi. Diinota koo akka mo'adhu humna guddaa naa kenni hin jenne. Ogummaa naa kenni. Hubannaa naa kenni. Qabeenyati qabdu yoo hubannaa hin qabu ta'e si jalaa bada. Kennaan dibataati argatte hubannaan qabu taanaan sirraa fuudhama. Gaa'illati ijaartu hubannaan hin ijaarramne taanaan si jalaa diigama. Warri barattan, warri nagaddan, warri qottan maaliif akka qottan siniin galle taanaan booda sin jalaa bada. Kanaaf kiristaanni waa'ee mataasaa hubachuu qaba. Sadaffaa waa'ee cubbuu hubachuu qaba. Namni hunduu mindaan cubbuudhaa kennamu du'a akka ta'e beeka peentenas keessa. Utuu beeku cubbuu dhiisuu dide. Gooftaan Yesuus Waaqayyo gaafa dubbatu Qaayeliin cubbuun balbala mana kee jala riphxee si eeggataa jirti dafirratti dammaqennaan dide. Itti maadhaam hin galuuf. Waan gooftaan jedheen hin galuuf. Nama tokko ottumatti himtan hin galuuf. Hin gorsiti hin galuuf. Hin kadhattuuf waan kadhattaniif hin galuuf. Itti lallabdu waan itti lallabdaniif hin galuuf. Qaayel koo namarraa miti waaqarraa dhaga'e. Cubbuutu si eeggachaa jira dafirratti dammaqennaan dide. Gadi baasee obboleessa isaa ajjeesee eessaa dhuftaa ennaan bakka nufu maal si galchee jedhe fakkaata gaa Waaqayyoon tagaruun baasu. Eessa jira Abeel jennaan natu eegaa jedhe. Ajjeesee dhufeen. Laalaa. Cubbuun ija jabeettii isa goote. Cubbuu sana hojjennaan guyyaa sanaa kaaseettuma caaleen. Cubbuun joortuu si gooti namaa gadi si gooti. Cubbuudhaan hin taphatinaa. Namni ibiddaan taphatu biyya guba. Mana guba. Uffata ofirratti guba. Cubbuun ibidda. Cubbuurraa anaafsitu gora malee cubbuun nurraan goru. Ageessanii? Cubbuurraa anaafsintu gora malee cubbuun nurraan goru. Balbala mana kee jala jirti irraa goree jedhuun itti gore. Namoonni tokko hon jedhanii cubbuudhuma hojjetu. Hamoonni jedha sagalee Waaqaa. Amma waan yaada sana fiixan baasanitti irra faniidha. Hin taa'aniidha. Hamma waan yaada sana raawwatanitti hamoonni. Waa'een cubbuu nuu galeeraa laata. Nan deebi'annee kadhannaa achuma dhaabanna. Nan dhiisannee kadhannaa itti caalaa jirra. Waaqayyo kana booda dhugaatiin isa. Waaqayyo kana booda ejjanni isa. Sobanni isannee ittuu nutti caala. Akka jedhama jaam namni waan dur dhiisee dhufe yoo itti deebi'e isa durii irratti caalaa. Akka nama beenzila yookiin naaftaa ibiddatti naqee ta'a jechuudha. Amma dhiifama naa godhaa warra azaabirra warra pheentetti caale ammeen. Nu warra mana Waaqaa keessa jirutti caale ammeen. Waa'ee cubbuu irratti hubannaan nuyi qabnu maal fakkaata? Cubbuu hojjennee beekana baakki Waaqayyoon. Fataa'ee dhibboo'n. Tajaajillee milkoomnan nuyi cubbuun dhaabnutti fufna. Gaafa cubbuu hojjettu lisaanni si alaan badu. Waldaa dhaquu namni si dhoogu hin jiru. Garuu hafuurri kee duwwaa ta'aa deema. Mana Waaqaatti otoo namni sitti hin ka'in baqachaa deemta. Jaarsi waldaa sinifatu, raajiin sinifatu, garuu cubbuun ati hojjettu iddoo aarsaatii si ari'a. Cubbuun ati hojjettu saba Waaqaa gidduu sin teechisu. Dhaloota kan ari'atu cubbuudha. Kanaaf firoota koo waa'ee cubbuu irratti hubannaa hammam qabna. Isa arfaffaa. Waa'ee seexanaa. Seexanni eenyu? Seexanni maali? Yaada keessan na duukaa. Waa'ee seexanaa nuu galeeraa. Seexanaan yoomuu firoomnu. Seexanni yoomuu goddanyaa keenya nuu ta'uu hin danda'u. Abbaa keenya nuu ta'uu hin danda'u. Attaalaayi no. Ofii kufee si kuffisuudha kaayyoosaa. Ofii badeera si balleessuudha kaayyoosaa. Ofii si ol galaa si ol galchuudha kaayyoosaa. Kanaaf karaa danda'u hundaa utuu abdiin kutin si lola.
Waanan da hundumaa akkati miseensa isaa taatuuf dhiibbaa sirratti uuma. Akkati waaqa komattu si godha. Akkati nama komattu si godha. Akkati uumama kee ofii kee jibbitu si godha. Nama akka jibbitu si godha. Mana waaqa akkati jibbitu si godha. Tajaajila akkati jibbitu si godha. Warri waan qajeelaa ta'e jibbitan of sakattaa. Waan namaa kan si jaalachiisee waan gaarii si jibbisiisu kun seexanadha. Kanaaf seexanni eenyudha? Beennaa waa'ee isaa. Seexanni lafti inni dhabame hin jiru jooraadha waan ta'eef. Si argachuu barbaada of eeggadhu. Hin naannaa akka leenca beela'ee jedha Phexros. Hin naannaa la. Ganamaa galgala hin naannaa. Eessanan qabadhaa, eessanan kuffisaa, eessanan kwaarii keessaa baasaa, eessanan waldaa keessaa baasaa, eessanan jaarsa waldaa gidduu baasaa, eessanan tajaajila gachisiisaa, eessanan maqaan ta'an irra kaa'a jedha. Yeroo hundumaa waan gadii malee waan olii si yaadu. Waan akkaati jiraattu si godhu sitti lallaba garuu duubi isaa du'a. Hewaan itti lallaba gaarii lallabee dhumarraa ajjeese. Hin sooromtaa sii fida. Hin guddattaa sii fida. Biyya alaa deemtaa sii fida. Nakkoon qabuu siin jedha. Dhugi baakki. Intinaanuu maal ta'e? Akkas ta'e baakki. Jedhee jechuudha. Ina saasa. Yaada kee atuudhaaf kallattii hundumaan ciiseen bulu. Halkan walakkaa dhufee hirribaa si kaasee sitti haasa'uu barbaada. Meerreenuma kadhattaa sii moo Waaqayyo sii dhaga'ee faasiin jedha. Sanarraa kan ka'e hin hubattu taanaan eenyu akka si lolaa jiru hin hubattu taanaan Waaqayyoo wajjin wal lolta deebite. Kanaaf seexanni yeroo hundumaa nama ergama qabu nama mul'ata qabu lola. Lolamuu keessan hin jibbinaa. Warri dirree tajaajilaa irratti seexanni sin lolaa jiru. Mana Waaqayyoo gaafa hidhattan lolli keessanitti hammaata. Jabaadhaa. Jabaadhaa. Seexanni Eden Gannat keessaa isaan gadi baase. Mana waaqaa keessa gasi baasee si jeesa malee si guddisa miti. Kanaaf of eeggadhaa. Hubatoo ta'a. Bara hamaa seexanni maraateera. Durumaa maraataadha. Dhageessanii guddaa aareera jedha macaan. Waan achi gad darbatameef yaa warra lafarraa yaa warra galaanarraa isinii wayyoo inni guddaa aareera. Namni aaree isinii ilaallatu. Sittaara ganamaa galgala. Sittaarsa nama. Utuma nama godhin lafaa kaanii si jibbu. Ansaanii si harkan jiru. Nama tokko sababa malee jibbamtu as keessa. Dhuguma sirriitti sababa malee. Ijuma godhatteef, ijuma uffatteef, ijuma manni kee nagaa ta'eef, waanuma gaarii sirratti arginaan eessaa fidee siin jedhu. Eessaa fidee siin jedhu. Utuu ija kee miila keenyan hin siin oodu. Jara sammuu isaanii ajjireen qabattee jirti seexan. Gooftaan Yesuus seexana caalayyuu namarraa of eeggadhaa jedhe. Laphee namaa isa gaarii sana hamaa kan godhu seexana. Seexanni gaafa isa argatu yaada isaa Qaayel obboleessa isaa akka ajjeesu godhe. Kanaaf firoota koo seexanni haxxeedhaa irratti dammaqaa. Si caala barateera qancara. Utuu ati dachee kanarra hin turin hin dhufin dura ture seexan. Tooftaatti si kuffisu beeka. Tooftaatti si boocisu beeka. Tooftaatti keessumaa waan ati jibbitu barbaada, waan ati jaallattu barbaada. Adda baafata kana lamaan. Namoota baay'ee ejja jibban ejja keessatti kuffisa. Namoota baay'ee dhugaatii jibban dhugaatii keessatti kuffisa. Kaan immoo waan isaan barbaada, waan isaan argachuu jaallatan dhiyeessaaf. Ofii badaan si galaafata waan ta'eef. Nama si cinaatti garagali. Isa badeerraa of eeggadhu si balleessaadhaan hime. Firoota koo seexanni hin dhufa gara namaa. Gara Yesuusuu dhufeera. Ilma Waaqaa miti jettee maal beelofta reeti? Kana dhagaa si harkanu daabboo gochuun si dhibaa, buddeen gochuun si dhibaa jedheen. Yaada seexanaaf iddoon kennine Yesuus. Of darbadhu loltaa jedheen. Yaada seexanaaf iddoon kennine Yesuus. Tokko seexan nama ulfinatti ol baasee utaaloomaan taatu namni sin argu jedha. Chiggireen lamintinaan sin arguun of darbadhodha. Yesuus waan gochuudhu argitanii si eegu ergamoota si ramada abbaan kee. Tiksiidhaan itti dhufe. Dhaloonni baay'een seexanni tiksiidhaan dogoggorsiisaara.
Baraararaa keessa hartaa waaqayyo baraaraati ችግር የለም ችግር የለም ergi ta'u too deemtu duuta daftee qalbiin jijjiirrattoo ta'e seexanni baay'ee hatteedha mana ijaarrachiisee gaafa nan eebbisee dhu keessa ajjeesa micoon eebbifamteetti boru eebbishi gaafa dhan karaatti kuta abbaa sobaati seexan dabarsee sii kennaa ulfina biyya lafaa kana al takka bichaanaa sagadi gooftaa yesus waaqa duwwaaf sagadi malee seexanaaf sagadi hin jedhamne firoota koo nu amma sooromuuf wanti of hin goone hin jiru dhiiga keenyan kennina kalee keenyan kennina yeroo keenyan kennina maallaqa keenyan kennina sooromuuf jedhee nama meeqa zarafame guddachuu jedhee nama baay'eetu lubbuusaa hafuurasaa ayyaanasaa dhabe seexanni hatteedha itti si attaallalee mana waaqayyoo keessa gadi si baasuu barbaada irratti dammaqe waa'ee seexanaa hubannaa hammam qabna yeroon qabu kun hunduu mata duree bal'aadha ananarra lallabee irra iyyuu xumuru miti isa shanaffaa waa'ee maalii beekuu qabna waa'ee tajaajilaa beekuu qabna hubannoo tajaajilaa jirra eenyuun tajaajilla maaliif tajaajilla amma oomitti tajaajilla nama tokko tajaajila buddeen godhataniiru beekamtii godhataniiru faayidaa kan ittiin argatan godhataniiru tajaajilli ittiin dhaloota lubbuu akka oolchinuudha malee faayidaa addaa wayii ittiin akka argannu miti darajee kan waaqayyo sin fuuldura dhaabeef faayidaa wayii addatti argadduudhaan miti ittiin dhaloota naa oolchiidhaaf natti kenne jechuudha tajaajilli kan sin harka jiru waa'een isa tajaajiltuu sii galee jira amma yoomitti tajaajilta nama amma hundu anarraa kaasee tajaajilaa ta'uun feena nuu galeeraa waa'een tajaajila qabeenya keenyan hin tajaajilla yeroo keenyan hin tajaajilla afaan keenyan dubbannee hin tajaajilla inni tajaajilaa jirru kun eenyuudha maaliifan tajaajila kootiin bu'aa maaliin argadha waaqayyo kennaa akkamiinaa kenna kana beekuu danda'uu qabna sabni waaqayyo yeroo tajaajiltan namaaf jecha odoon ta'an waaqayyoof jecha isa si ergata imaanaa sitti kenna imaanaa waan sitti kenne immoo waaquma si gaafata jaarsi waldaa amma dandee si gaafata raajin amma dandee si gaafata ollaan kee maaliif taa'ela dhiiftee amma dandee si gaafata garuu inni sitti kenne si gaafata kana lallabee hunduu eeyyuu hin gaabbu dhuguma sinitti mana dhaggeeffadhaa darajeen numaaf lallaba qopheeffatee dhufaanaan jedhaniiru sinumaafan qopheeffadhee dhufu sinii galeera mee nama si cinaatti naa garagalaati hubatteettaa hiyyeedhaani be sii galeera jedhaani anasiif lallaba qopheessee dhufne eenyufan qopheesse jaldeessattan lallaba namattan lallaba nuu galeera hin tajaajilla malee qulqullummaan tajaajilaa jirraa isa kana amma dubbiin nan tajaajila narratti kaan nadiiba naguu jalan haariyatan nuu galeera nama dibataa sirrii taalammaaf si ariyotu si barbaaduyyuu malee dhuguma nama waaqaa taanan indanii hassaaf yoo namni si dhiise sakaantu si barbaada Yoosef ikkoo warri maatii jibbinaa warri Gibxii mootii godhatan maatiin kee tajaajila kee fudhachuu dhiisuu danda'u warra tajaajila kee fudhatanitti si geessa bakka nuun galle kanaaf akka waan jaarsa waldaa harkaa fuutee godhattaatee kan deemtu nama baay'eedha kwaarii sinii dhiis daakonii sinii dhiis faarfannaa sinii dhiis nuu dhiiftee nama si jina eessatti dhiiftee sii galee tajaajilaa jirtaa jedhini ani lallabumaa baluu yoo fudhu tajaajilumaa baluu dhaguu hin barbaadu gooftaan ikkoo akka jedhe fariisota tajaajila isaanii fudhaa hojii isaanii dhiisaa namichi si tajaajilu jireenyi isaa sirrii ta'uu dhiisuu danda'a hergaa waaqayyotti kenne garuu fudhadhu harka tirii irraa nyaatu malee tirii hin nyaatanii dhangaa gurguddaa amma distii bakkee ishii fokkistuutti hojjetu garuu distichi hin nyaatanii keessaa sana nyaatu malee namoonni jireenya ta'a ilaalaa altaniin baqatinaa mana waaqayyo waa'een tajaajilaa nuu galeera asitti waaqa taa'iluu dhiistaa gamaammoo lattee tajaajiltu gaarammoon taa'iltu
achi waaqa mitiin waaqayyoota achi jira. Nuu galeeraa waa hin tajaajila warri tajaajilu keessumaa na dhaggeeffadha. Hubanneerra tajaajilli ati tajaajiltu jireenya bara baraa si argachiisu. Jireenya ati jiraattu jireenya bara baraa si argachiisa. Lallabnee faarfannee raanyee mootummaa waaqa galuu dhiisuu dandeenya. Sirri dhaggeeffadha. Jireenya nuyi jiraannutu nu galcha. Tajaajila keenyaan bu'aan argannu gonfoodha. Gonfoo. Nama jireenya bara baraan arganneen nu lallabaa jira amma. Faarfataa jira amma. Jireenya bara baraan qabu jireenya bara baraa argattanu jedhu. Please hubannee tajaajiluu qabna. Sabni kun hubadhaa mana waaqa tajaajila. Namni tokko asiraatii isaayyuu akka waan darajeedha kennutti yaadee hojjetu jira. Waan si amaaru. Dhuguma jira. Intinaan nyaataa oola achitti erge. Maabaa gaafa kennu asiraatii gaafa kennu akka waan intinaa garaa intinaa furdisu. Maalanis nama waaqati yoo nyaadheedha. Mana waaqa ijaaraa jirta. Wangeela saffisiisaa jirta. Malee garaa namicha tokkichaa furdisaan jirtu. Hubannaa waan hin dhabameefi. Hin tajaajilu, hin kadhadhu, hin kennu, nuun galle bakka. Kanaaf akkas watawwanna. Utuu nuun galin ba'urra immoo nuu galeetu mallee ba'uu nu wayya. Adaraa keessan. Ja'affa waa'ee maallaqa nu harka yeroo nuu galeeraa. Waa'ee maallaqaa hubannaa. Ximiteewsa duraa 6:10 irratti horii jaallachuun hundee waan tamaan irraa hunduu latudha. Namni horii jaallatu haadha manaan jaallatu. Namni horii jaallatu waldaan jaallatu waaqayyoon hin jaallatu. Anaaf horiidhaaf hojjechuu hin dandeessine. Namni horii jibbullee hin jiru garuu horii akka waaqatti ilaalutu gadheedha. Amma otoo waan birri guddaa qabu jedhanii sagantaa immoo taa'ila qabda jedhanii sagantaa taa'ila cufteetti deemta. Birritti argachuu jechuudha. Maallaqni nu fayyada gamoo gaarii, soofaa gaarii, biiffee gaarii bitannee itti fayyadamna algaa gaarii nuu bitaa. Garuu mootummaa waaqaa nu gashu. Hubannaa qabnaa. Waa'ee maallaqaa irratti bara kana waldaan kiristaanaa kan wal loltu waa'ee maallaqaa irratti. Tajaajilaan amma maallaqa naa kaffaltu jedha. Maallaqaaf tajaajila waan isaa nu wallaalchiseera firoota koo. Kanaaf hubannoon nuyi qabnu maaliin? Yihuudaan dhumni maallaqa inni uwwisaa maal godhe uffannisiisee achirraa immoo ittiin citee tarsa'ee du'e jedha. Bu'aan maallaqaa duukaa fiiguu kana godhe. Torbaffaa waa'ee bara dhumaa beekuu qabna. Lammaffaa Xiimotewos 3:1 hubadhu guyyoonni bara dhumaa keessatti waan akka ta'u jedha. Bara dhumaa keessa jirra hubadhaa. Namni akka baalaa maaliif harcaa'eera? Bara dhumaa keessa fixeera. Bara dhumaa haati ilmoo dandeessee hin ajajattu. Ijoollonni abbootiif hin ajajamaniidha. Walii ajajamuun hin jiru bara dhumaa keessarra. Of tuulummaa baay'ata, maqabadii baay'ata. Warra ofittoo afuufamoo sassatoo ta'uudha. Namoonni bara dhumaa keessatti kana hubadhu. Ati garuu yeroo kan hundumaa ta'u garatti gortu beekeedha. Kun hubannaa keessaa dhufa. Erga dhaloonni akkas ta'e nu gara kamitti gorru? Filanneerraa daandii keenya. Waaqayyo anaaf siniif hubannaa haa kennu. Sheedhumaa waa'ee jireenya bara baraa hubachuu qabna. Jireenyi bara baraa inni laallamnu inni faarfannu kun nuu galeera. Itti deemaa jirra. Hin dhaallamoon dhaallu. Beekuu danda'uun nurra jira yaa firoota koo. Waaqayyo gana Ameerikaadha faranjii wayii isinitti ergee isin hin tajaajilsiisu. Arraaf walduma gannat keessatti darajjee isinitti kaasee achuma keessa isinitti dubbataa jira. Namoota tokko gaafa konfirensii fi namni fuullee haaraa dhufe duwwaa waaqayyo jiraa jedhu. Jira ammayyuu. Nutu walirraa hin fudhatu malee. Jira. Waa'een bara dhumaa nuu gala qaba. Waa'een jireenya bara baraa. Waa'een cubbuu nuu galuu qaba. Waa'een biyya lafaa nuu galuu qaba. Dhumni isaa maali? Maal of keessaa qaba? Hubannaan eessaa argama? Waan lama isinitti hima. Tokko dubbii sagalee waaqayyoo keessaa argama barachuudhaan. Lammaffaa egaa fakkeenya 2 jaarra jira.
لما فواقيون كرجو سولومون كرت هوبنا نترته ناكني واقيون عبدو كيسا كرتا utu waaqayyo na kadhadhu siniin jedhe maal kadhattu hubannaa keessa soorummaa jira namni gaafa hubatu sooressa ta'a ogummaan Solomoon argate addunyaa kana ajab jechisiise habtii guddaan ogummaaf hubannaa keessara waan lama sinitti hubannaa argachuuf dubbii waaqaa dubbisaa dubbii waaqaa qayyabadhaa guyyaa leenjii argamaa baradhaa leenjiyaa gaa'illi barnootaan ijaarame wangeelaan ijaarame bubbeen irraa sun jigsu tajaajilaan barnootaan jireenyi isaa ijaarame bubbeen hin jigsu sabni koo barnoota dhabuurraa kan ka'e hin badeedha barnoonni nutti irrateera kanaaf gara barnachuutti too dhufne hubataa ta'an reefu naa gale jenna jechuudha gaafa nama kadhataa ta'anu nuu galaa deema nuu galaa deema hin kadhate waaqayyo kadhannaan inni kadhate sun waaqayyoon gammachiise bu'aan hubannaa maali waan sadii isinitti hima tokko gaafa hubattu yookiin hubataa taatu nama caala waaqa sitti gammada kadhannaa hubannaa naa kenni yaa waaqayyo gaafattan waaqayyotu garaasaa isinitti gammada waaqayyo niitii naa kenni waaqayyo mucaa naa kenni waaqayyo qotiyoo naa kenni waaqayyo harree duudhaa maalii naa kenni namni waan kadhatu waliin beeku waaqayyo gooftaa maastikaa naa kenni waaqayyo mee nama si jiraate waan kadhachaa jirtu beektaa jedhe yaa waaqayyo ati har'a nagaan na galchite anuu shaama sii qabsiisa nagaan galee umtuun shaama siin qabsiisa dhuguma yoo ati na fayyifte ani mana keetiin ba'oodha fayyinaan immoo karma waldaayyuu ba'uu dide waaqayyoon ittaallalu yoo ati waaqayyo kana keessaa na baafte daaddee deemee mana kee dhufee galateeffadha akka nu chaajabu waaqa maalidha kadhannaan keenya Solomoon hubannaa naa kenne bakka harka keessa ol kaafadha yaa waaqayyo saba kanaaf anaafis ganama kana afurri hubannaa nurratti haa dhangala'u ameen hubannaa argannaan nutti gammada waaqayyo namni hubataan hin dogoggoru namni hubataan of qaba namni hubataan deemsa isaa eeggata namni hubataan waan hundatti of hin dhiisu bara fakkaatu waaqa fakkaata namni hubataan waaqayyoon garaa ciibsuuf hojjeta lammaffaa bu'aan hubannaa dogoggora irraa si eega si eegdi hubannaan qabdu taanaan kachallee galta kachalleen gosa baay'ee qaba isa hiikkadhaa siniin eegu yeroo hin qabu dogoggora irraa si eega hin dogoggortu sagalee waaqayyo waan hin qabneef sabni koo hin dogoggore dubbii waaqa waan hin beekneef irraa kaattanii maaliif dogoggoraa oolla hubannaa waan nutti irrateef ishee sadaffaa bu'aan hubannaa qabaachuu jireenya hafuuraaf foonitti guddina nuu fida gaafa hubataa taatu hafuurattis foonittis guddataa deemta hin jiru bakka xiqqaachuun nama hubataa dabalaa deema dibatisa lallabisa amma kaleessaa geenyaayi amma gaafa jalqabaa mannee keenya jaalalli Kiristoos qabnu hamma kaleessaa sana gaa maaltu nu keessa qorrisiise lissaanni keenya jira maaliif hafuuratti guddachuu dadhabne maaliif otuu jennu fooninis guddachuu dadhabne hubannaa dhabne warra hojjettan waa'ee hojii keessatti hubannaa baradhaa hubannaa fudhadhaa inna gaddoote akkamitti onna gaden bu'aa buufadhe baradhu in tajaajiltoote akkamitti milkaa baradhu biyya bulchitoote akkamitti geggeessa baradhu waaqayyoon kadhadhu dubbisi caaffata guddina hafuuraas foonis hin dhufaa gaafas hubannaa waan dhabneef gadi deemaa dhufne namni hubannaa qabu guddachaa deema guddachaa ba'aa deema gaafa hubannaa argannu galgala keenya bareeda hubannaan galgala namaa tolchiti pheenxee ganama keerra galgala kee caala
Inna irra sii galee ormaan galle. Gaafa waldaa teessu namoomaan gallee faaraa wayii namatti fakkaata. Namoomaan gallee namatti fakkaata gowwaa fakkaanna gaafa nu laalan. Namni hubataan akkatti socho'u beeka. Firoota koo galgalli keenya maal ta'uuf jira laata? Dubbiin inni guddaan dubbii galgalaati. Adaraa galgala koo inni nama kadhataa irra. Arraaf fiigna malee boruudhaaf namni dhimma hin qabu. Boriin koo maal ta'a? Ganaaf waa'ee galgala keenya yaadaa kadhachuu qabna. Arra hubannaan qabnu taanan waan arra facaafne boru nuu biqila. Hubannaan facaasuu qabna. Hubannaan tajaajiluu qabna. Hubannaan waaqessuu qabna. Hubannaan mana waaqayyoo deddeebuu qabna. Wanta argeesinatti allali saba waaqaa. Waaqni kee eenyu eessa jira? Sibira hin jiruu siin. Maaliif sibira dhabame? Waaqayyo eessattuu argattan yoo barbaaddan argattu am. Eessa jira waaqayyo? Boolee jira. Waaqayyo bakka jiru nuu galuu qaba. Beekuu qabna. Nuu galeera waa'een kiristaanummaa. Nuu galeera waa'een tajaajila. Nuu galeera waldaan dhufuun keenya. Namni tokko badanii ji'a 5 ji'a 6 waldaa jaarsa waldaa komata. Jaarsa waldaa dhafa waaqa amaneen. Siintu na barbaaduu dide gaariidha wal barbaaduu ijoo. Waaqayyoon kan waaqessinu lubbuu keenyaaf. Tokko darajeen naanoodee kanaaf waldaan naqwe. Anoogin yaadi bizootiin natti baay'ate qaje. Yaada kun timtimaan koo kun sibira darbe. Badaraajii waldaas namaan odaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Lammata naqu wallichadha. Maaloo du'ee kaa maaloo. Anoon beeku. Dhuguma sinitti himaam. Sii galee wanti waldaa deemtuuf. Wanti tajaajiltuuf sii galeera. Namni as keessaa lafa qabaatee lafarratti walii bujjira jedhee yaadu. Nuu galeeraa garuu. Yoomummoo garuu hamma lubbuun jirutti warri dhugaan nuu gale cubbuuf harka reebnu. Cubbuuf iddoon kenninu. Harka kee ol kaasee namni tokko. Maqaa gooftaa Yesuusiin hubannaan irra caalu ganama kana jireenya keessan irratti haa dhangala'u. Ameen haa dhangala'u. Ameen haa dhangala'u. Mee yaa Waaqayyo jedhaa na duukaa. Hubannaa naa kenniidha. Ogummaa naa kenniidha. Waaqayyo hafuura hubannaaf ogummaan nu haa guutu. Ameen nu haa guutu. Oo raadaa nama hadiyaa. Hin kadhanne lafuma jirru teenye. Nuu galeera joo. Dhuguma waan nuyi waaqessaa jirru kun nuu galeera. Waa'een qulqullummaa nuu galeera. Hammeenya dhuguma dhiifneerra. Dhiiga isaa safannoo irratti loleessa namaa gatii dhabsiisne. Hubannaa dhabuu keenyarraa kan kee waan baay'een nu alaa bade. Jireenya